mee dhiifama naa godha deebiitiin jiraati. Waaniin irra dubbii xiyyeetanarra waaniin naa hafee jira waan suniin dubbadhaati. Jaalawwan Oromoodha warra miseensota Oromiyaa keessa kan jiran cufaatu warraan ani wajjin dubbadhee dubbii xiyyeetana dhugaatti hin fudhanne. Amma moo eega gartee miidiyaa gubbatti doktorchicha Profeesarticha dubbii isaa eega dhagayan booda alaan maaltu faayidaa qaba? Dhiifama gaafachuun maal faayidaa qaba? Waan tokko bu'aa tokkoon fidu. Akkuma kana dura waa'ee artiistii keenyas akkasuma waan inni isaanitti dhaame maaliif qaamaan nifxanyaarra barlamaana keessarra mana murtii keessarra mana walgayii isaanii keessarraa dubbiin tun daftee na dhaqqabdi. Dubbiin horiidha. Horiin waan cufaa sii godha. Horii qabaatte waan cufaa sii godha. Akka isaan nifxanyaan saroota isaa fi ergamoota isaa bitatutti anis nifxanyaa bitadheetiin jira mataa kiyya kophaa kiyya qofatti. Dubbiin sunis argamee jiraati. Akka mana hidhaa kanarraas baasanii mana hidhaa lafa jala akka geessaniis sa'a 4 keessa dubbadheetiin jira. Warra Minnesota wajjin dubbadheetiin jira. Miidiyaa Minnesotaadha. Mucaa Kajaaniin abbaan isaa Ukkumee Kajaaniin ni beektan miidiyaarra bahee akka dubbatu. Inni karaa na cufee dubbiin tun propagaandaadha jee Usmaan Ukkumeen. Ani guyyaa sun eegaan abaare booda hoona arra laalame waan inni irra jiru. Dubbiin tun dhugaa miti propagaandaadhaati. Waan si gargaarra hoo jiraate si gargaarra jee ka telefoon na cufe. Laala bakka inni ga'e. Nama hedduu akka isaa. As naannawa biyya Jarman keessa jirullee warraa lubbuu isaanii gartee beesisuudhaaf ana na hammeessuudhaaf hookaan moo dubbii teetana kijiba godhuudhaaf hookaan moo lubbuu isaanii garsiisuudhaaf akka naftanyaa gubbaa wajjin hojjetan alaamaa Oromoo fuudhanii suuraa Caaloo illee fuudhanii alaamaa naftanyaa irra kaayanii jiran. Sunillee namoofuu addaan ergeetiin jira arkanii jira. Warra nu wajjin Oromoo tahanii Oromoo fakkeessanii warra hojjetan idiyooti wajjin nifxanyaa wajjin hedduu jira biyya alaa keessas. Akkuma biyya keessa jiru biyya alaatis hin jira. Warra telefoona na cufee baa jirarra. Fagoon ani dubbii kana himeef. Warra telefoon na cufee yeroo siif hin qabnuuti gisee biraa wajjin haasawna jedhanii. Ani immoo irraan kaane ka cufee jiruma isaa cufe. Jiruma ilmaan isaatiif saba isaa cufe malee. Ani bilbila natti cufuun rakkina kiyyaa miti. Rakkina irraan qabu. Garuu moo amma dubbiin namoo wal beekee jira. Miseensa tahanii abbaa barreessaa haa ta'u dura taa'aa haa ta'u waan fedhe haa ta'u utaalu turan sun irraa addaan baafannee jira. Kamii dhugaa gubbaa jira, kamii soba gubbaa jira. Nama hedduu jira. Ambaasiin nifxanyaa horii kafaluuf miidiyaa isaaniitiif, jiruu isaaniitiif, propagaandaa isaaniitiif warri horii fudhatu hedduu jira. Biyya Jarman keessatti ka dalage kan dalayne gargaarsa mootummaarraa ka arkatu sun gubbatti 7-2 kumta koo arkate waan guddaadha. Yuuroo kumtaka. Kanaafi nama hedduu jiraati saba isaanii ka gurguranii jiruu kana keessa ka jiraatan. Hin beeka. Hedduu jira. Namicha maa waliif gallee osoo isaan jijjiirre duratti ambaasiin nifxanyaa keessa dubbii kanaa baase kana dhaqqabsiise
sunii ala gabbaasee waan hin dubbadhe jechaaf nama sun bakka sunirraa fudhanii biyya galchan. Hoo biyyarraa baqatee biyya biraa dhaqee hin beeku. Qunnamni keenya akkasitti addaan murame garuu biyya keessa nama hedduun qaba. Parlamaana keessa ka jiran, mana mootummaa keessa ka jiran, ministeerota adda addaa wajjinis kan dalagan numa jiran. Kanaaf nuti akkaan jee kana duratti nifxanyaa 40 nuun jenne 40 sun nu fudhanna. Sabniin Oromoodha miliyyoona 40 jan. Okay, nu fudhanna miliyyoona 40 sun 40 irraa 20 hoo kasaaree 20 haa hafe bilisummaa ni jiraata jechuudha. Ilmaan isaanii wajjin. Oromoon ni horti. Lakkoofsa keenya if boodan deebi'uuf dura malee. Waan feetan godha bitamaa. Bitamaan isin jaa haaqoon kee bitamee jiraati namu bitamaa. Mee harreef gaafadhaa mee jijjiirama ka dhufe kanarraa hami Oromoo tokko ni jira ministeerri? Hin jiru. Defense ministeriis ni jira? Hin jiru. Abbaa lolaa ni jira? Hin jiru. Halola gaggeessu ni jira? Hin jiru. Ono haxaawee waliin nifxanyaa isin gubbaa fiduu jiraataati. Tun asitti walitti qabamtee callisuun waan dur hafe. Abbootiin teenya yoo callistee nuti hin callisnu. If dura foofna malee rakkina Oromiyaan qabbanootee haa kanatti isinirraa haftee boodatti deebitu isinitti hin fakkaatin nifxanyaa cufa. Oromoon raayis shinyi fedhan raayis haa ta'u. Nifxanyaa wajjin ka darbu nifxanyamma. Waluma agarramee nifxanyaan kun waan turu numa deema. Nama bu'a. Guyyaa sun barbaadadha goda bakka itti seentan. Namoo murtiin itti muramee manuma isaa duratti fannisuu jiraanna nuti. Waan isin hin jiru. Kanaati warra biyya alaas jirus namoo qooqa isaaniitis osoo telefoona wajjin dubbachuu yeroo ka waraabees ni jira. Dokumentiilees adda addaa ni qaba. Ka barreessellee ergee ni jira. Sun cufaa koppii godhadheetiin seedee gubbatti buuseetiin jiraatee kana cufaa mangistiin Oromiyaan guyyaa dhaabbattee harka seenuu jiraatan isiniin jedha. Dalagadha nyaadha. Dhiiga Oromoodhaan jiraadha. Meen numa laalelaa yoomii. Kanaan isiniin jaati isinitti heddummeesseetiin jira yaa jallawwan keeyya. Hamma oduun biraa naa dhuftutti nageetti jiraadhaan isiniin jaa. Arraa guyyaa gammachuudhaa miti. Laala waan hin uffadhe. Beeka maal jechuudha kun. Toleen isiniin jaa nageetti mee. Nageetti jiraadha nageetti.